Harka fuune akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen ramee online irra hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalala iddoo jirtanitti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti YouTube channel keessan verify akkamitti akka godhachuu dandeessan jechuun accounti YouTube channel keessanii verify itti gootanii akka sirriitti itti fayyadamtaniif jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube channel keenya yeroo wantoota garaagaraa edit gochuuf barbaannu akka nu verify goonu nu gaafata jechuudha. Keessaayyuu yeroo thumbnail photo edit yookiin thumbnail photo video barbaadan sanarra gochuuf deemtan YouTube channel keessan yoo verify hin ta'in thumbnail photo sanne irra godhachuu hin dandeessan jechuudha. So kanaafiyyuu akkamitti akka verify gochuu dandeenyu hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turraan dhibbaan dhibbatti ni bartu. So let's start. Yeroo duraan dursa wanti gochuun isinirra jiraatu Google Chrome keessanirra galtaniiti iddoo barraa'u qabu kanarratti www.youtube.com ettanii barreessitu. Haala kanaan kana booda gootu haala kanaan jechuudha isinii kan banu. Yeroo inni haala kanaan isinii bane bakka amma xiyya bakka kanarratti yeroo tokko click gootu ergasii desktop site gootu jechuudha. Desktop site gochuun dirqama ta'a. Desktop site gochuu akka irraanfanne bifa kanaani. Kana booda bifa kanaan jechuudhaan isinii banee kan dhufu yeroo inni haala kanaan isinii bane bilbila keessan yeroo takkaaf zoom gootu jechuudha. Quba lamaan keessaniin qabdanii ofitti zoom gootu haala kanaan. Erga zoom gootanii bakka profile keessanii kanarratti yeroo takkaaf click gootu. Kana booda as iddoo setting jettu kanarratti click gootu. Erga click gootanii yeroo takkaaf bakka kanarratti erga as deebitanii amma profile keessan haala kanaan argattu jechuudha. Amma iddoon irratti cuqaasuun nurraa barbaachisu channel status and features iddoo kanarratti click goonu. Haala kanaan jechuudha kan nuuf bahu yeroo takkaaf akka isiniif mul'atuuf zoom isiniif haa godhu. Akkuma argitan amma kino asamma iddoo button verify jettu tanarratti click goona jechuudha. Okay, fuula kana qabatee nuuf dhufa. Ammas xiqqoo duratti sarkisnaani. Erga sarkisne zoom godhachuun isinirra jiraata. Akka sirriitti isiniif mul'atuuf amma iddoo as text means verification code tanarratti akka yeroo isin lakkoofsa bilbilaa keessan galchitan message-dhaan isiniif koodiin ergamuuf iddoo kanarratti click gootanii bantuuni bifa kanaan jechuudha isiniif dhufa. As amma what is your phone number bakka jedhu tanarratti bilbila keessan galchitu jechuudha. Bilbila keessan galchuutu isinirraa eegama. Haa galchinu. Erga bilbila keessan haala kanaan galchitanii iddoo submit jettu kanarratti click goona. Okay, fuula kana haala kanaan qabatee nu dhufa. Zoom goona jechuudha fittas. Okay, amma koodiin nuuf ergamu ni eegganna jechuudha. Amma koodiin keenya nuuf ergamu ni eeggannaani.
Hayyee anaaf amma koodiin naaf ergameera waan ta'eef koodii keenya itti haa galchinu. Iddoo submiitii irratti kilik goona. Erga akkuma isin argitan kana haala kanaan YouTube channel keenya verify godhanneerra jechuudha. Akkuma isin amma argitan YouTube channel keenya kinoo verify ta'uu isaa nuuf himuu jiran jechuudha. Congratulations jedhaniiru. Haala kanaan YouTube channel keessan verify godhachuu dandeessu. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti akka YouTube accountii YouTube channel keessanii akkamitti akka verify akka godhachuu dandeessan barattaniitu jenneeti yaanna. Marree viidiyoo keenya please yoo isinitti tole like gochuu akka hin irraanfanne akkasuma yaada qabdaniif immoo commentiin banaadha. Viidiyoo keenya like share gochuu isinirra haa jiraatu. Hamma barnoota keenya birootiin walitti deebinutti immoo nagaan nuuf turaa isiniin jenna.